vocabulary yookiin immoo jechoota baay'ee beekuun afaan haasawuu irratti nu gargaara. Nu gargaara. So vocabulary ilaaluu jirra yookiin immoo jechoota ilaaluu jirra. Jechoota kana immoo yeroo ilaallu usneetuma hiika jechoota qofa akkamatti fakkeenyaaf jechi through jettu akkana jechuudha. Any jettu akkas jechuudha jennee barachuu osoo hin taane hima keessa yeroo teessu hiikni isii akkam fakkaatti ka jedhu wajjii yoo ilaalle irra qulqulluudhaa fi irra dafee nu galuu danda'a jechuudha. Irraanfachuus hin dandeenyu. So jechoota karaa gabaabaadhaan barachuu jirra. So akka asirratti agartanitti learn English words through any sentences jedha. Sentensuma fedhe waan barreeffama irratti argitan ta'es waan adda addaa irratti wantoota barreeffamee jiru ilaaltanii achi keessatti jechi sun tajaajila akkamii kennitii ka jedhu ilaalu jechuudha. So fakkeenya kana yoo fudhanne sleep before 11 p.m. jedha. Gorsa wayiitu kan namaa jira jechuudha. Waa'ee fayyaati irratti jechuudha. So sentensii kana fudhanne hiika jechoota barbaachisoo keessaa fudhanna jechuudha. Jechoota hunda osoo hin taane jechoota muraasa. Okay? Dura haa dubbisnu mee seeraan. It heals your brain and balances hormones jedha. As keessaa dura mee hiikni akka walii galan maal fakkaata? Sleep before 11 p.m. Sa'aatii 11 duratti rafii jechuudha. Okay? Jechi before jettu duratti jechuudha mitiire. So sleep irra fuudhaan beektanii. Okay. Heals. Okay. Maal godha ni fayyisa jechuudha. Your brain. Okay. Sammuu keenya ni fayyisa yookiin sammuu kee fayyisa. And balances. Maal godha wal qixxeessa jechuudha. Balance jechuun maali? Wal qixxeessuudha jechuudha. Okay. Madaalli isaa eegaa jechuudha. Okay. Maal madaalli eegaa? Hormones. Hormoonota qaama keenya keessa jiran. So as keessaa mee jechoota kanneen haa fudhannu. Meeqa fudhanne? Sadii fudhanne. Heals ka jedhuu fi brain akkasuma balances ka jedhu fudhannee jirra. So pronunciation isaanii kasirriitii fi hiikaa isaanii gabatee kana keessatti akkanatti ilaallume. So jechu kuni akkam jennee dubbifna? Heal jennee dubbifna. Heal akkamitti dubbifnu akkasitti argitan kanatti dubbisna. Heal jennee dubbifna. Hiikaan isaa fayyisuudha. Itti aanu isa kana akkam jennee dubbifna? Brain. Brain akkana dubbifna jechuudha. Yaantu maaliif as teessi? Brain akka xiqqoo keessatti haa qabdu jechuudha. Brain osoo hin taane brain. So akkasitti dubbisuuf yaalaadha. Inni itti aanu baalaansii jenna. Na'u xiqqoon sirreessina. Baalaansii osoo hin taane balance jenna jechuudha. Madaallii jechuudha. So balance. Akkam jenna? Baa ni dheeressina. Sammoota kaafii ni gabaabsina. So baalaansii jechuudha yookiin balance jechuudha. Maal jenna? Balaansii ifaa jechuudha. Maal jechuu qabna? Balance jenna jechuudha. Balaansii jennee ilaallee dheeressuurra. So akkam jenna? Balance jenna jechuudha. Baa dheeressine laa gabaabsina jechuudha. Balance. Okay? Akkas fakkaata. Mee katti aanutti haa deebinu. Okay, katti aanutti yeroo dhufnu akkana jedha. Himni yookiin sentensiin as jiru maal jedha? Walk 30 minutes daily jedha. Walk 30 minutes daily jedha. Akkamitti dafnee dubbifna? Walk 30 minutes daily. Walk 30 minutes daily. Daqiiqaa 30 guyyaarraa deemii jedha. Kun immoo faayidaan isaa maali? It strengthens heart, brain, and bones jedha. So faayidaan daqiiqaa 30 namni guyyatti deemudha. It strengthens yeroo jennu ni jabeessa. Maal jabeessa? Okay. Heart, onnee, brain, sammuu, and akkasumas maal jabeessa? Bones. Bones jechuun lafeelee jechuudha. So as keessas jechoota arfan kanaa fudhannu. Isa kamiif kam? Isa strengthen jettuu fi daily. Okay. Isa kana jechuudha. Akkasuma healthy osoo hin taane heart jennee dubbifna. Isa kana illee fudhannu. So kan biraa bones jenneeni isa kanas fudhannee jirra.
So gabatee keessa keenye akkaataatti dubbifamu fi keessaa ilaalume. So kaduraa kana mee qaqqabnee waliin haa dubbifnu. Strengthen jenna ni danda'ama garuu akkamitti pronunciation asiriitiin dubbisna jenne strengthen th kana gara zaan deebisinaati gara sagalee qilleensa hin qabne san akkasitti jedhame strengthen. Okay, strengthen akkas ta'uu qaba jechuudha. So strengthen sababa thaan hin jirreef akkasumatti hin kaa'e garuu sagalee irraa sirreeffadhaa isin jabeessuu jechuudha eekaan isaati. Okay, kun immoo heerti jenna akka nuti duraanitti dubbisnu jechuudha. Biyyatti akkana dubbisama yookiin namoonni baay'een heerti jedhaniin onneedhaan jechuudha. Heerti osoo hin taane heart jenna jechuudha. Okay, akkami jenna heart akkama dubbistanii jechuudha akkuma agartan kanatti dubbistanii. Okay, kan itti aanu daily jedha. Maal jedha? Daily jennee dubbifnaa jechuudha. Guyyaa guyyatti jechuudha. Inni biraa bones jennee dubbifnaa jechuudha kanatti. Hiikni isaa lafee yookiin lafeewwan jechuudha. Essi waan qabuuf lafeelee jechuudha yookiin lafoota jennee baay'ee lafaa wal fakkaata waan ta'eef lafeelee jechuudha. Okay, let's move to the next. Isa itti aanutti yeroo dhufnu hima kana arganna. Maal jedha? Eat slowly, chew properly jedha. Eat slowly, chew properly. Kun immoo mata dureen isaa akka jedhutti eat slowly amma jedhutti yoo ilaalle eat jechuun nyaachuudha, slowly jechuun suuta suutaan. So eat slowly yoo isin jedhan suuta nyaadhu jarjareen. Chew properly jedhamu jechi chew jettu alanfachuudha. Properly seeraan alanfadhu akka agarteetti hin alanfatin jechuudha. Okay, so faayidaan wantoota lameen kanaa maali jedha? It improves digestion and prevents overeating jedha. So akkamitti dubbifna? Improves digestion and prevents. Okay, maal jenneen? Prevents jennee jechuudha. Kan biraa overeating jenna adda baasne. Now overeating waan daafuu jechoota kanneen keessaa baafannee jirra. Jechoota akka haaraatti nutti haaraa ta'an jennee kaa'annu. Eat slowly, chew properly, improves digestion, prevent overeating. Okay, so seeraan haa mee kanatti. Okay, slowly yeroo jennu akkana dubbifna. Slowly salphaadha kun dubbisni isaati. So suutaan jechuudha. Chew akkana dubbifna. Chew alanfachuu jechuudha. Properly akkasitti dubbifna. Sirnaan jechuudha. Akkaataan dubbisaa kunoo isa kana. Properly. Okay, katti aanu isa kana akkamitti dubbifna isa kana? Akkana dubbifna akkuma agartan. Improve hiikni isaa maali? Fooyyessuu jenne. Inni biraa isa kana akkamitti dubbifna? Eat jennee dubbifna jechuudha. Eat. Okay, nyaachuu jechuudha. Isa kana akkamitti dubbifna? Akkana dubbifna isaas jiru kanas. Prevent jennaan. Prevent jechuudha. Prevent jenneeti dubbifna jechuudha. Ittisuu jechuudha hiikaan isaati. Inni biraa overeating jedha. Maal jennee dubbifna inni? Asirra ilaalachuu dandeessu. Overeating jettee dirreen baastu akkasitti. Maal goota? INGnis ni baddi. So overeating akkas ta'a jechuudha. Overeating